Tenjal qabaanii Itoophiyaaf Soomaaliyaan muddam jidduu isaanii tasgabbeessuu fi ministeeronni dhimma alaa biyyoota lamaanii mariif takkii jiran. Ji'oota jaan dura Itoophiyaan ulaa galaana argachuu fi Somaalilaandii kan Soomaaliyaa irraa cituun ofiin of bulchitu waliin waliigaltee wal hubannoo yookiin MOU mallatteessitee turte. Ergasii Moqdishoo fi Finfinnee jidduu muddamni guddaan dhalatee jira. Amma ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Ahmed Faaqii fi ministeerri Itoophiyaa Ambaasaadar Taayyeen Turkii magaalaa Ankaraa galuunii maddeen BBC afaan Soomaaliitti himan hirpha gammachuu dabalataa qaba. Marii waxabajjii 24 bara 2016 gaggeeffamu kanarratti hirmaachuudhaaf ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Ahmed Faaqii fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee Turkii magaalaa Ankaraa galuu isaanii maddeen BBC afaan Soomaaliitti himaniiru. Ji'oota ja'an dura Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaaf Somaalilaand kan Soomaaliyaa irraa cituun ofiin of bulchitu waliin waliigaltee wal hubannoo mallatteessitee ture. Ergasii Moqdishoo fi Finfinnee gidduu muddama guddaan dhalateera. Akka waliigaltee wal hubannaa sanaatti yoo Somaalilaand ulaa galaanaa fi bakka buufata waraanaa galaana isheerraa Itoophiyaadhaaf laattu, Itoophiyaan ammoo bakka isaa Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennu irratti yaada akka qajeelchitu ibsameera. Haa ta'u malee waliigaltichi Soomaaliyaa akka malee dheekkamsiisuun kun walabummaa Soomaaliyaa kan sarbedha jechuudhaan himatteen. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan Turkiitti kan wal ga'aniif mari'achuudhaaf akka ta'e ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa ibsa isaa keessatti eereera. Ministeerri dhimma alaa kun X kan duraan Tiwutara jedhamuun beekamu irratti erga maxxanseen booda xiqqoo ture kan balleesse ministeerri dhimma alaa biyyattii marii jaarsummaa Turkiin gaggeeffamu irratti hirmaachuudhaaf Ankaraa galuu ibseera. Ministeerri dhimma alaa jila isaanii qabatanii marii jaarsummaa Turkiitiin Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamu irratti hirmaachuudhaaf gara Ankaraa imalaniiru jedha ibsi ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa. Marii biyyoota lameen gidduutti gaggeeffame jedhame kana ilaalchisee gama mootummaa Itoophiyaan wanti jedhame jiraachuu baatus maddeen BBC afaan Soomaaliyaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee gita isaanii kan Soomaaliyaa dursanii Turkii seenuu mirkaneessaniiru. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan rakkoo gidduu isaaniitti mudate mariidhaan akka furaniif kanneen gaafachaa turan keessaa Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa, Gamtaa Afrikaa, Keeniyaan akkasumas Turkiin adda durummaan eeramu. Turkiin Itoophiyaa fi Soomaaliyaa waliin hariiroo dinagdee fi waraanaa cimaa qabdi. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa dhimmoota marichaa bal'inaan ibsuu baatanis maxxansa isaanii irratti mootummaan federaalaa Soomaaliyaa qajeelfama tokkummaa daangaa isa kabachiisuu jedhu irratti ejjennoon sochoone qabaa jedhan. Ministeerri boba'aa fi albuudaa duraanii Soomaaliyaa Mohaammed Muktaar Ibrahim BBC'tti akka himanitti Itoophiyaan waliigaltee wal hubannoo Somaalilaand wajjiniin mallatteessite kan dhiistu yoo ta'e Finfinnee fi Moqdishoon dhimmoota lamaan isaaniif faayidaa qabu irratti marii jalqabuu danda'u. Itoophiyaan buufata doonii Somaalilaand caala haalli buufataalee doonii Soomaaliyaa itti fayyadamtu jiraachuu akka danda'u himaniiru. Ejjennoon Soomaaliyaa waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand kufuu qabaa kan jedhu yoo ta'u, Somaalilaand gama isheetiin yeroo adda addaatti waliigaltee kana hojiitti hiikuudhaaf qophii barbaachisu xumuraa jiraachuu ibsite. Mootummaa Dargii wantoota sababtaan keessa tokko Dargiin keessoo isaa qulqulleessuu dhabuu akka ta'etu himama. Abdii bilisummaa Oromoo Dargii keessa namoota aangoo guddaa qaban kanneen akka Koloneel Takkatulluu waliin hojjetaa turuusaa namoonni dhiyeenya beekanii dubbatu. Ufitti gaafatamaanii mootummaa Koloneel Mangistuu Haile-Maariyaam kunniin Koloneel Takkatulluu eenyu waayilii keen hiika fiixa isaa qondala duraanii abbaa obbo Dheerisaa Qixxee dubbise. Dhalotaan warra gullallee warra dhufanii warri ministeera qubatee hambaa achitti hafeedha. Faamilii sana keessaa warra dammaqee xiqqoo jireenya qabanii warra gullallee kana jireenyi isaanii dhalooti. Achi poolisii kaadeetii akka galee achirraa dhufee paarlaamaallee akka kompiitii godhee dhabee sana odeeffannoo kuban qaba. Kan Haile Sillaasee. Loltuu bara Haile Sillaasee iyyuu ture jechuudha. Baruma Haile Sillaasee shaamballi wayitu. Inni hubannaa qaba. Maccaatu lamaas miseensa akka ture himama. Baroo fa'aa kan argutti. Dhoksaadha jechuudha. Dhoksaa miti maal maccaatu lamaan yeroo sana dhoksaa miti OPNDdha. Koloneel Alamuu Qixxeessaa poolisiidha. Isaanti jalqabaa walitti qabu jalqabee Haile-Maariyaam Gammadaa ammoo gara Tuulamaa kana. Koloneel Alamuu gara warra jaldu maccasaan walitti dhufanii maccaaf Tuulama jaarratanii tolchan. Ijaarsa addosaan duraaniin dhiisanii booda Akililuun fa'aa rakkootti finanii maaliif nama Oromoo barsiifta jennaan. Dhufanichi galanii cheermaanshippiyyuu dura taa'ummaa fudhatan Jeneraal Taaddasaan. Yeroo sana keessattis qooda akka fudhataa ture odeeffannoon hin jira. Warra kababoo bultoo ejersaa obboleessa Jeneraal Damisee bultoo ejersaa jeneraalicha Asmaraatti ajjeesan sana isaan wajjin hiriyaadha. Kababoo wajjin Baaroon immoo obboleettii Kabbaboo yookiin obboleettii Damisee warqee dhafuudha. Karaa kanaan walitti dhiyeenya qabu. Namichi dammaqina qabaa 75 yoo
Baaroonii fi jaallansaa warra Magarsaa Leencoodhaan walitti qindeessanii namoota 6 erganii Sumaalee Embasii asii wajjin tolchanii yeroo sana keessatti qooda guddaa qaba. Ijoolleen naqanii rakkinitti seenee hidhamanii yoo deebi'an erga deebi'anii akka rakkoon isaan hin mudanne shoorri ni taphate salphaa hedduu. Yeroo inni sananni aangoo maalii qaba ture? Yeroo sananni dargiidhaaf sekuritiitii ture. Itti gaafatamaatti ka dargii ture moo yookiin qondaaluma? Itti gaafatamaatti biyya. Aangoo guddaa qaba ture. Guutummaadhumatti aangoo guddaa qaba. Mangistuu kan isin godhusuma deggeraa warra ta'an keessaa tokko ture. Yoo sana mangistuun hojii inni hojjetu waan lafaa, waan afaanii, waan mana katamaa kana hundumaa awaajii sana gahuu tolchan. Yeroo sana mangistuu gara sanatti dhiibaa warra ture keessaa tokko ture. Amma ijoolleen Oromoo kun yoo dacha'anii galan warra akka Muhee Abdoo, Gadaa Gammadaa, Abbomaa Mitikkuu, Ibrahim Kaliil yookiin Boruu Bariisoo, Zakkaariyaa Hasanii fi Osumaan nama jedhamudha. Jara kana akka isaan hidhamne tooftaa adda addaa jaalbaara wajjin tolchanii jaarmaa adda addaa keessa galanii akka hojjetan godhame warra akka Abboomaan akka tasaa dargiin tokko sodaachisee duukaa makiinaa humnaan ofirratti ajjeese sanas gargaarsa akkana hin jenne kan godhe tokko takkaadha achi keessatti maaliif inni ajaja adda addaa kennee hedduu gargaara sun waan dagatamuu miti. Ittaanee Gadaa Gammadaa immoo hidhan Damisee Tacaanee hin hidhanii kacheelli buusanii gaafa hidhan akka inni bahu shoora guddaa taphatee gaafa bahu inni torban 2 moo torban 3 turree achumaan bosonatti galee kanaan kan ka'e mangistuun takkaa balaaleffachuu eegale. Wanta hojjetu hundumtuu negatiivii nurratti hojjeta kan jedhu yaada sanaaf fudee sultanuma takkaa fide nama Tassaa Waldisillaasee jedhamu maqaa isaa dhagahuun isa fidee takkaatu fidee isa suume mangistuun. Bakka suume takkaa gadi buusee. Gadi buusee boodamuu gara surataa kanatti illee geesse teessuma kanaanii jechaadha. Kanaaf takkaan warra shoora guddaa taphate keessaa abaa'oo gara jalqabaa yoo baaroon faan qindeessan sana keessatti golgaa itti godhee sosochoosaa nama turedha. Jidduu kanaa taphattoonni buleeyyiin Afrikaa keessatti maqaa guddaa qaban African Legends jedhaman Itoophiyaa daawwataa turan. Taphattoonni kunneen Gaanaa fi Nigeeriyaa dabalatee biyyoota Afrikaa garaagaraa irraa gara Itoophiyaatti imalan. Hedduun isaanii kilaboota Awurooppaa keessatti wargumaacha guddaa qaban. Isaan keessaa taphata duraanii Nigeeriyaa fi Arsenal Kataa'e Nwankwo Kanu. Taphataan gameessii kunneen jilli isaanii waliin wayita ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin kubbaa taphatan mul'ate. Waa'ee sagantaa kanaa fi affeerra taphattoota kanneen ilaalchisee Waa'ee Keen Hamza Hussein ministeera aadaa fi ispoortii Itoophiyaa obbo Qajeela Bardaasaa dubbise. Taphattoota kanneen eenyutu affeeree gaaffii jedhu deebisuun eegala. Michi warra shanan Afrikaa jedhamantu jiru. Shanan Afrikaa festivaal jedhanii kan qopheessantu jiru. Namoota lammii biyya kanaa ta'anii biyya alaas jiran biyya keessas jiran. Isaantu jara kana quunname. Jalqaba isaa isa ka'umsi isaa achirraa dhufee yaada kana qabatanii nutti dhufan jechuudha. Aadaa fi ispoortiitti dhufanii. Dipaartimentii dhimma hawwisoo ilaalu jira. Dhimma hojii harkaa kanaa waan faashinii shoo jennu waan aartii garaagaraa kana kan ilaalu nu bira jira waan ta'eef isaan wal quunnamanii isaan dhugaa isaan jarri dhufan haala mijeessuu fi waan isaan barbaadan irratti tumsa gochuu fi kana irratti walii galameeti dhufanii jechuudha jarri. Jarri kun maaliif filataman taphattoonni kunneen? Guyyaa 3 kana keessatti sagantaan ture guyyaan jalqabaa faashin shoo achi immoo naannoo Finfinnee daawwannaa tokko taasisuudha. Bariituu isaa immoo ammas deemanii daawwannaa biyya kana keessatti daawwannaa godhuudha. Deemanii daasees dhaqanii ilaalaniiru bakkoota tokko ilaalaniiru. Sanbata kaleessaa immoo ispoortii ture jechuudha. Waajjirri muummee ministeeraa tapha kubbaa miillaa fi biqiltuu dhaabuu ganamatti saganteessanii achumaan jara waliin sol arganii taphatanii tiimii piraayim ministeeriidhaan hoogganamu fi tiimii leejendii warra African players kana football players isaantu waliin taphate. Taphi sunni ta'ee sa'aatii booda immoo istaadiyeemii Finfinnee irratti akkuma duraan sagantaan qabametti naashinaal tiimii keessatti namoota turoo kanaan dura turannee fi jarri alaa dhufan kun waliin taphatanii akeekisaa namootuma bebbeekamoo kana biyya kana fidanii investmentiis ta'uu invest akka godhan ispoortii irratti invest akka godhan turizimii irrattis akka invest godhan qabeenyaa qabu jarri kun warra qabeenyaa qabutu waliin jira. Beekamoodha namoota bebbeekamoos waan ta'aniif biyya kanas akka baran biyya kanas promote godhuudha kaayyoon isaa tokko. Dinagdee biyya kanaa industirii kireetiiv industirii biyya kanaa
ispoortii biyya kanaa jabeessuudhaaf Itoophiyaa ammoo cultural diplomacy, sport diplomacy deemsisuudha. Kan biraa akka jedhamaa ture kilaba raayyaa ittisa biyyaa waggaa 80ffaa isaa yeroo kabajutti isaan kanaaf feeree akka irratti argamanis kan jedhus tureera. Taphataa biraan beekamaan lammii Poorchugaaliis akka dhufuuf jiru wanta akkasii dubbatamaa tureeyyuu wanti kun waama karooraan qabamee jiru moo taphattoota buleeyyii akkasii kana yoo deebi'ee immoo damee ispoortii Itoophiyaa keessatti maal agarsiisa kun kan jedhurra. Waan taphattoota raayyaa ittisa biyyaa waggaa 80ffaa jiru sana wajjin walirra bu'e malee waan sanaaf jedhamee karoorfame miti wanti kun. Karoorri sun wajjin sagantaan kan raayyaa ittisa biyyaa sun waltajjii biraa irratti masqalaa irratti deemaa tureyyuu warra alaa dhufe kun isuma silasiin jedhe tiimii muummee ministeeraa kan innis keessatti qooda fudhatee waliin taphataa ture achirra turan kana overlaap godhe malee kanaaf jedhamee waan karoorfamee dhufe. Akka duree dhimma ispoortii kana hordofuutti waan irraa argattan qabdu. Waa kana buusanii waa kana gumaachanii deemanii jechuu baannus gara fuulduraatti akka isaan ispoortii Itoophiyaadha jajjabeessan amma namitti sila jette sunis Poorchugaal irraa dhufaa jira kan jirunis inisheetiiviidhuma ofiinis hin godhu warri ispoortii kun qaamoti garagaraas bifa adda addaatiin warri hojii garagaraa hojjetamtu jiru iventoota garagaraa irratti wal babbaantu jiru Itoophiyaa keessas biyya alaas warra akkasiis gaafa dhufanii niwusiidha imeejii biyya kanas ni baru. Haala biyya kana keessa warri waan jirus warra hin beeknedha amma baay'ee isaan warra biyya kana dhufanii hin beeknedha warra madeen gadi dhufanii turan kun gaafa biyya kana dhufanii iddoo adda addaa arganii deeman Itoophiyaa isaan maqaadhaan dhaga'anii lafarratti maal fakkaattisaa jiru arganii deemu bu'aa xiqqaatus guddaatus egaa bu'aanuma argamaa jechuudha.